ايش ركعتي جارتي وفي فيديوني وساقوني مي كم غيا وهي لقيت تو كذا سنرا اكوان انتاني دبتني ولكن غيبا ايش كنا تادي اما جارتي فيديو دبيزون كم مي كم لالا جارتي فيديو دان isi ijaba uffatte wajjini haasofte dhaggeeffadhu jaartii isii viidiyoo isii gartee ijaba uffatte naamusaan atilleen uffata kee kan naamusaa uffatte isiilleen uffata isii kan naamusaa uffatte dubbisuu dandeessa. Jaartiin tun jaartiitii yeettee viidiyoo rifeensa banaa huccuu ofirraa yaasi jettee haaseessuun haraam laa yajuus. Maaliif haraamii jettee yoo fayyaddu taate wanni kun gartee faranjii harka jira. Paaswordii uummasanii harkaa qaba. Dubartiin islaamaa takka rifeensa banaa uummanni kun achi gisee isiin gartee rifeensa banaa wanni hattu ni beekan ni harkan. Wanni kun teknooloojii harka ilma namaa jirti. Kaameeraan kun harka ilma namaa jirti. Kanaafuu mamnuu namni gartee jaartii hojii haasoo fedhu viidiyoo yoo haasoo fedhe hijaaba si haa uffattu atillee naamusaan isiillee naamusaan taanii haasa'u. Warri jaarsaa jaartii jee gartee qullaa hojii haasa'u fireendi jaanii qullaa hojii haasa'uuni wal gartee qarratsanii warri fireendiis akkanatti wal gaaga'an amal lama sadii dura. Akana wal gaaga'an viidiyoo irratti wannummaan gartee nuti waan kana gartee shari'aan itti gartee dhoorkite kana jechuudha. Kanaafuu warri fireendii kun hedduu qarratsee ol kaayyata qullaa mitiyyoo yoo isiin didde gartee ol darbiti. Hajaarsaadis jaartitii yaatii maarree kiyya maalimoo jaartii akka fedhan namni hojii haasa'u qullaa gartee maarree firraa baase maarree jee hojii haasa'u dayyuusa maaliif waan kana uummata harkaa qaba himoo fi waa cufa. Warra tolchee harkaa qaba. Viidiyoo gartee kaameeraa kanaafuu laa yajuus warri gartee waan akkanaa kun rabbi sodaachuu qaba. Walaa jaartii isaa ta'e fireendi jee ka waliin haasa'u. Akkanaa jettanii waliin haasa'uina. Ka gartee isinii rifeensa banaa jiru gartee isin irra dawwaluuf viidiyoo kool isin irra dawwalee riijekti irra godha. Riijekti irra godha. Haadaawa. Akkas. Akka be argadee fuura gahee uffata biraa irraa yaasanii jaartii haqaatii fuudhoo bichaa guufi akkamii arguu dandeenya reessuun yaa. Jaartii akka hijaaba uffattee fuulumaan gartee viidiyoon dubbisu fure yoo feetu. Fuuluma isii gartee hojii haasa'u. Akkas. Yaannaan bira dhaqe. Eeshi carraa biraa bakka naa kennaatiin hin jirtanii galatoomaa uffata jedhan isin gaadeebu garuu guyyaa sadii keessa guyyaa takkatti argadhee guyyaa biraa argataa jiru sun dabaltanii illee gaarii. Guyyuma biraa argataa dhees yemmuu manni wallaahi si kana suma qofaaf aduu si ayyame malee uummata biraan ayyamu beeku. Lamaa olin ayyamamtu. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum warahmatullahi. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kam naga jirtanii ustaz? Naga alhamdulillah. Oh dufte? Awwa raga guyyoome kan dhufne wali guurrattee dhufte gaarra. Yaafumatee tanaaf qopho'ina irra hayyee. Walitti hin guurre amma xiqqeessaa godha. Yaa xiqqeessi mee gaafadhu gaa. Gaafiin qabu amma. Warqii ittiin godhachuun akkam qubee warqii fi yookaan ilkaan warqii dhaabachuun halaali moo haraam sila? Dahaba dhiirtii qubeetti godhachuu fi ilkee godhachuun tun dhiiraaf halaali moo haraamii akkasii gaafiin? Warqii. Rasuulli salawaatu rabbi islaam alee waan jedhe dahabni halaaluun dubartiitti eenyaaf dubartiidhaaf halaali dhiirateeyyatti haraami dhiirarratti haraamii jedhe rasuulli salawaatu rabbi islaam alee. ولكن أجايبها قرين قرتي علماء الله وراديس دليل فتى ولا دبرتيرة اللي حرامي ديرة اللي حرامي ورجع جرا سنة دوكا ست إن شاء الله خيسون نجنو هاتا أمو دبرتيف وركين حلالي ديرة مو دهبني حرامي وبي مرمى كايتشو أركا كايتشو خنا حرامي تايلكيت تايلكي يودا بري إلكي مات إنه حلالي أم إنه حلالي دبرتي فلالي دامني ديررتي مو حرامي ديررتي قرشيتو حلالي قبي كايتا قبي أركا كايتو قرشين ميتني حلالي ديراف ميتني دبرتي في ديراف حلال دامني دبرتي فلالي ديررتي حرامي سوالي قال لي داب أركا كايتا amma kunini be warri comportar rasulatu waga fire kuba to kuma malin
qabdi halaal horii jiru maal argate maayet kombortaani akka waan kombortaani rasuula walii sallallahu alaihi wasallam akka waan qabdu eenyu godamtee jirti warqiin godamtee jirti waan sa irraa qabannee hin baqqaati warri jiru maal argateetiin rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi weelkaa garteetti dhuguu fi yoo gartee hadiisa irra jira yoo weelkaan yoo cabtee meetaanillee ni bayyadaani meetaan waan gartee meetaan irra beeysanii waan itti dhugan kana tolchan jechuudha qarshii meetaan ni godhan daabaan ni godhan bikka isiin gartee wanni teessan kobbortaa rasuulaa irree bikka hariira gartee kasi qabuu jira kobbortaa gartee hariira gartee hariirri dhiira irratti dubartiif halaalee dhiira irratti haraami hariirri kun gartee huccuu wayita dhoote gartee huccuu dhiiraa xiqqoo gartee itti godhuu ni danda'ama dahabni waan itti dhugan silaa waan itti dhugan dhiira irratti dhorka dubartii irrattis weelkaan dahabaa dhorka immoo weelkaan itti dhugan tu yoo baqeeyte dahaba beeysitee irra godhachuu dandeessa qarshiis tanaafuu achi daliilan ta'u jechuudha tanaafuu weelkaa fi waan garii irrattuu gartee akkana godhamee jira tanaafuu dhiirti godhachuu qabdi jaanii godhachuu dandeema jaanii chirraa fudhachuun dhorka haraami لأنه رسول صلى الله عليه وسلم عليه حديث سياتي غربا غرتي امرتي دابا ركرت تركه ابو اتي غرتي ابدا سينو فيتا يناني فوده درب جين اكما غرتي درب فرا يناني فرا باسي تفري رسول صلى الله عليه وسلم عليه غربا فوده درب وان جاني صحابان غرين فوته غرغرتي نياتو لكن رسول درب ناجي درب دابا يچكوبه ركرت تركه تنافو دي ركرت دوركا وبين شيء dubartii halaali yoo jenne ilkaanitti kaayachuun halaali moo qaam dubartiif dhiiratti yaadamnu ta ilkaa daaba gartee dhiirtii kaayachuu dandeessu moo dandeessu ta dubartiitti dhiisi dubartii ni danda'amaaf dubartiis dhiiraa saa dhufnu haatti dhufnu ta ilkaanitti yaadamnu ilkaan irraan dubbanne beekadhu ilaammaa talma qubee harkaa irraa dubbanne si galu jira ilkeetti haa dhufnu ilkee tana yoo gartee ilkeen tun irraa cabtee yoo dandee ilkee arbaa fi kaaya yookaan ilkee daaba gartee taasii tana daabaa itti kaayachuu ni dande'a ta gartee ilkee isaa duraa onni taate cabte yookaan ilkee isaa oli jajalloo taatee buqqaasa dura shari'aa islaamaatti warri gartee ulamaa gurguddoon wamin Uthaymiin ibnu Baaz ilkee dahabaa kaayachuu ni danda'amaa jaan maal daliilli keessa maali daliilli keenya jaan ragaan sahabaa ergamaa rabbi funyaan bikkatan akkana murame lola irratti funyaan dhawamee bikkatan akkanatti bikkatan gartee bikkatan dhawameeti asiin akkanatti muramee kun tortorraani meetatti godhe meeta gartee haakimni meetatti godhe zamana sanitti jechuudha rasuulaa salawaatu rabbi islaam alayhi meetni kunis tortorraan daabatti godhaa jee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi daabatti godhan azidutti jechuudha nagaya ta'e funyaan tanaafuu ilkeenis maadaama gartee irratti akka malee taatee cabtee onni taateen dahabaa gartee ta dahabaa naqachuu ni dandeeyaa ilkee fayyaa irratti immoo ta dahabaa naqan ilkee fayyaa irratti dahaba naqeen namni kun akkana jaa horii magaalaa ilkuma fayyaa irratti dahaba naqa saniin ta'u waligalu jirraami ilkee caccabtee irratti gartee akka malee taate fakkeenyaaf shari'aa islaamaatti ilkee kanaas babaate hidhuun amma gartee ka warra magaalaa gartee hidhu sanitti hidhuu ni danda'ama ulamaan irraa dubbatte ilkee yayyallattee wanni taate ziinaa ilkeen tun faaya uumaadhaa ilkee yayyalloon akkasumatti taatee isu wanni jaamaan jiru uumaa dura rabbiin gisee uumu ilkee diriirtu uumeef ijoolleedhaaf ilkee diriirtu haadha abbaatu otumoonni yaanii taan jalaan baatee taan gamas onni goote akka maletti tanaafuu ilkee kana babaatee diriirfachuu ni danda'a namni diriirfachuu ni danda'a ilkee irraa cabdees tagartee akka malee taatees yoo gartee namni booksiin dhee yookaan irra nyaadhamtee yoo dhumte ta daabaa naqachuu danda'a ta qarshii naqachuu danda'a jechuudha akkasii waliigalee na fakkaata. Nagar amma ishee ilkee warqii kaa'ate jenne yoo azalli rabbii dhufeetiin du'ee jedhe inni kun amma warqii kana walii awwaalamu akkam godhan. Irraa baasan yoo inni du'ee daaba irraa baasan abbaa waliin awwaaluun ta'u. Ka ilkaanii sari. Beekama irraa baasan ilkee irraa baasan.
أكس خلاص جرب راسي كنن سيبقى تكتم هنا دبلا تبا إنا يا شفتير تويت تنجلا با أكمل سيخاني نجرب را نمني سيجو جرانو من سيابارا وري كومنتي لا هاي ميدم تكيدنا فرق